dheeratee waan mudhateef qofa wanti OMN irratti xiyyeeffataniif na fakkaata. OMN jechuun uummata Oromoo jechuudha. OMN fi uummanni Oromoo wanti gargar bahee ilaalu hin jiru. OMN lubbuu uummata Oromoo ta'uu fi lafee uummata Oromoo kan awwaalamteertu armaan duratti kan awwaalamtee itti dhoksanii awwaalaniiran deebisee baasuun miidhama uummata Oromoo ka argamsiisaa ture ta'uu. OMN ijaaf gurra uummataati jennee kan laallu kana ammoo jechaan qofaa miti gochaanis ibsuun hin dirqama. OMN jechuun waliin ka dhalatee obboleessa kee ture akkasitti ilaala akka nama dhuunfaatti. Yeroo kennaa fi gama kiyyaan miidiyaa OMN yeroo baay'ee kan banu kan hordofu kan laalu. OMN waan biraatiin ijaannu sagalee kenna guddina kenna mul'ina kenna mul'atu kenna kana jedhaan. OMN uummata Oromootiif gahee guddaa miidiyaa taphatee nuuf Oromiyaadhaaf oksijiinidha. Uummattoota diina kennaaf immoo kaarboon dioksaayiidii waan ta'eef. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork duraan dursee baga waggaa 8ffaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitiin isin ga'eessin jecha oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. jalqabarratti waggaan 8ffaan hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork har'a sagantaalee garaagaraatiin kabajamaa jira. Tokkummaa uummataa cimsuu fi qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu irratti hundaa'uun bitooteessa 1/2014 kan hundaa'e OMN odeeffannoo wayitaawaa dabarsuun cinatti qabsoo uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyyattii taasisaa turan keessatti miidiyaa shoora olaanaa taphateedha jiru. Namoonni OMN'if yaada isaanii kennan kaayyoo hundeeffama isaa irratti cichuun waggoota 8 dabran tamsaasa isaa karaa saatalaayitii, feesbuukii, yuutuubii, tiwiitaraa fi marsariitiin dabarsaa kan ture Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork uummata Oromoo dammaqsee tokkoomsuun cinatti sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif sagalee ta'a miidiyaa tureedha jaani dhalattoonni sabaa fi sablammoota garaagaraa. Daayirektarri olaanaan duraanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad sirna hundeeffama OMN irratti har'a irraa eegalee olaantummaan ilmaan alagaa qilleensa Oromiyaa irratti qabdu cabe qilleensi Oromiyaa bilisoome jechuun kan dubbate yoo ta'u OMN qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu bira dabree qabsoo uummata Oromoos gara gulantaa olaanaatti ceesisuu keessatti gahee guddaa bahatee jira. Miidiyaa uummataa kan ta'e OMN cimee akka itti fufu tumsii qaamolee hawaasaa garaagaraa murteessaa akka ta'e ibsameeti jira. Godina Qeellam Wallaggaatti waraana mootummaatiin namoonni nagaa ajjeefamaa jiraachuu jiraattonni himani. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan waraanni mootummaa ta'e jee namoota nagaa ajjeesaa jira jaani. Tibba kanas magaalaa Dambidollootti hojjetaa baankii daldalaa Itoophiyaa kan ta'e obbo Taakkalee Biraanuu nama jaamu waraanni mootummaa ajjeesuu dubbatanii jiru. Namni kun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jaamee kan ajjeefame akka ta'e eeranii namni kun garuu nama nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu miti jaanii jiru jiraattonni. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaattis dargaggoo Ramadaan Ahmadiin jaamu waraana murna bilchiginnaatiin yoo ajjeefamu namoonni lama madaa'u maddeen nageenya isaaniitiif jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan himanii jiru. Godina Baalee aanaa madda walaabuutti balaa hongee mudateen hawaasni rakkoo hammaataaf saaxilamu jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti hongee mudateen uummanni aanichaa beelaaf saaxilameeti jira. Sababiin hongee kanaatis dhabamuu roobaa waggoota 3 dabranii ta'uu kan himan jiraattonni hongee aanichatti mudateen jiruu fi jireenyi hawaasichaa qormaata jabaa keessa buusee jiraachuu himanii jiru. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaa akka hin jirre jiraattonni eeranii haalli jiru kanarra hammaatee gaaga'ama lubbuutti osoo hin ceene deeggarsi taasifamuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Aanaan madda walaabuu baay'ina uummataa namoota 160 caalaa akka qabu ragaaleen ni mul'isa.
oduu keenya birootiin mootummaan Eertiraa fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa gufuu nageenyaa tahanii jiru ja'a. Mootummaan Tigraay waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru irratti tumsa fiinxaaleeyyii Amaaraa wajjin kan uummate mootummaan Eertiraa adeemsa jaarsummaa waraanichaa karaa nagaatiin xumuruu gufachiisaa jiru jechuun Tigraay irra deebiin himataa jirti. Oduma walqabateen humnoonni bilxiginnaa gargaarsa namoomaa gufachiisuu fi Tigraay gama hundaan marsanii turuuf karoorri qabatanii socho'aa jiran qabsoo uummata Tigraayin ni caba jechuun waajjirri damee haajaa alaa Tigraay ibsa baaseen beeksisee jira. Marfamaa fi daandii gargaarsa namoomaa cufuu kanaaf hawaasni idil addunyaa sirna bilxiginnaa irratti dhiibbaa taasisuun daandii kana hin saaqu taanaan Tigraay obsa fixattee jirti jechuun akeekkachiisee jira. Ibsi waajjira haajaa alaa Tigraay kun Pireezidaantiin Yuukireen haleellaan xiyyaaraa Kiyaarvik irratti raawwatameen yakka waraanaatii jedhani. Pireezidaantiin Volodimir Zelenskiin haleellaan magaalaa guddittii lammaffaa biyyattii kan taate Kiyaarvik irratti wiixata raawwatame haleellaa ta'e jaamee namoota nagaa irratti xiyyeeffate ta'uu namoota ijaan argan irraa mirkanaa'uu himani. Haleellaa kanaan namoonni nagaa hedduun ajjeefaman jaame. Dhaabbileen mirga namaaf falman weerara Raashiyaan Yuukireen irratti banteen yakki waraanaa raawwatamuu danda'a jaani. Manni murtii yakka addunyaas yakka Yuukireen keessatti raawwatame jaame qorachuuf akka jiru beeksiseeti jira. Ijoo keenya xumuraatiin weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti labsite murtee fi taateewwan haaraa ta'an hordofsiisuun akkuma itti fufetti jira. Waraana Raashiyaan Yuukireen irratti labsite hordofee biyyoonni gama lixaa tumsa waraanaa siyaasaa fi dippiloomaasii Yuukireeniif taasisan itti fufuudhaan murteewwanii fi taateewwan siyaasaa seenaa addunyaa keenyaa keessatti mul'atee hin beekne hordofsiisuun akkuma itti fufetti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waggaa dheeraa booda walgahii ariifachiisaa kan taa'e yoo ta'u gamtaan Awurooppaa ammoo seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif meeshaa waraanaa Yuukireeniif dhiyeessuuf sagalee tokkoon murteessuu Aljaziiraa dabalatee maddeen oduu hedduun gabaasaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon sa'a kanaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'ina oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessaa argattu gama kiyyaan nagaatti isiniin jecha qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.